daangaa Saudi Arabiyaa nu geessanii jechuudha. Achii deebine sagalicha immoo dhaggeeffadhaa kun ol. Good. Ela. Kana dah curah sagalensa wan ini juru garu wan tita immo hin juru. Gadis juga yuti kabarda. Obboleessa koo Lula samnaan jedhamee nama odoo garaamaan isinirra jiru kaampaanii isa irratti waraqaa nama takka dalaguu hin danda'u osoo isin wanni isin beekuu qabdu osoo isinirra garaamaan jiru waraqaa nama takka dalaguu hin danda'u kaampaanii sun jechuudha haga san kafalutti dirqama immoo isin jabaadhaa irra caalaa ofii wal jabeessa hojii irratti fookasiin keessatti himannaan rakkoon qabu wanni formaata kaabun kaama waan ta'eef inni illee akkuma waadaa seenetti rabbiin mootuu yoo nama waadaa nyaatu san taasisanii atis jabaadhu obboleessa kiyya dhaamsa gooti namni inni biyyaa bahu argatuuf waan ta'eef hubadhu kanuma yaadni qaba. Kenno amma mucaan kun dhufee jira miti waadaa inni gale maalidha nuyi amma bakkee sanbatoo bukkee ollee amma reefu faan jira waadaa inni gale maalidha yoomittiin xumura akkamittiin xumura jedhe yaada isaanaa ibsaa dura gaaffii sarraan qaba. Warri kudhanii warra kanadha mubee dhufee jira mucaanii isaan kanallee haasofsiisnee furmaata gochuu qabna argado intini eegalame warri amma warra jaadha isaan eegi jenne kuno abree asin deemuu dandeessu eegaa anillee follow back isinii deebiseera mubaarikiif illee lakkoofsa kee keessaan ergi taarizi mubaarik viizii yoo ta'e si dubbisuu didemmoo ani mubaarikiin nan argadha waan ta'eef anallee keessaan na dubbisi okay hanga 30tti garuu eegaa sin deemuu dandeessu okay amma garuu Paulos warra abbaa kudhanitti dabara. Manuu ta'uu keessaniif ugaa rabbi guddaa sin galateeffannaa nuu jiraadha. Ayyee yeroo gaarii qabaadhu ati yoo buutes bu'uu dandeessa. An keessan xumurameera haga 30tti eegaa 30 booda yoo didani. Okay Paulos. Qoy namarraa yeroo takka Paulos irraa waa dubbanneeti gara keetti ceena. Mubaarik xumuri akka eegalteen. Abdii galchi. Abdi lakos to kabarrefad. Abdi. Okay, bakka yeroo takkasti namarraa eenyu adubba Paulos moo namarraan dura dubbatu? Qoy namarraa sirraa guutummaa guutuutti sirraa fudhanna waan ta'eef Paulos dubbatu. Paulos dubbadhu. Ani waan jechuu barbaadu sila saasaa turre mucaa kanas immoo nuti an barbaadaa turre yookiin immoo poolaayitii nuti an gaafachaa turre ammayyuu miti jecha otoo laayiviitti oliin bachaan ture jechaadha. Deebii nuu kennine otoo deebii nu kaasee nuu kenne nuyi nama wal baasee onlaayiniitti yookiin immoo laayiviitti baasee wal saaxilu miti beekta garuu wal dhaga'uu dadhabne kan akka nuti wal dhagageetti hin godhe akka nuti wal hin dhageenye kan godhe immoo isadha jechuudha. Ababa maaliifi waan fide hundumaa nu fide wanta inni biyyatti nuun jedheef wanti inni asitti nu irratti hojjete wal bukkee dhufaa hin jiru jecha walumaa galachaadha. Kanaafi madakaala singalle ashaaraas nu gashisiine waa tokko wanti nurra jiru wanti sirraa eegamu wanti nu guutan jiru garuu ufaatiin keenya ji'a lamaadha namni ji'a lama dhufe miindaan ji'a lamaa hin jira hojiin hin jira madakaala waan irraa eegamu xumurama ture jechaadha. Xumuruu miti amma inni silkiin nurraa kaasaa hin jiru waa tokko nu gochaa hin jiru jechaadha. Harrayyuu kan inni dhufee fi gaafa furmaan laayiviitti ta'ee gaafa amma kun haasa'amu furmaata gaafa dhabuu dhufe malee furmaataaf hin dhufne jechaadha. Amma maal jedha mucaan isa faana hojjetu birrii kenneefiira birrii bajaa kenneefiira jedheetu sanbatoo faana haasaa jira jechuudha. Sanbatoo gaafachuu dandeessu nuyi garuu birrii bajaa miti birrii 60 irraa argine hin beeknu jechaadha. Yoo guddate torbanitti birrii 30 birrii 10 birrii 20 nuu kennu malee wanta nu kennan takkayyuu hin qaba walumaa gala. Kan dura keenya ji'a furufee rakkachaa jiru jira. Kan dura isaa ufee ji'a kan dura keenya ufee ji'a sadii rakkachaa jiru jira walumaa gala. Kanaaf amma walumaa gala ol simbukkeetti wanta ta'u
Guyyaa qabatamaa qabe. haa xumuru dura Nexus itti fufta. Kanaaf guyyaa qabatamaa qabe isin bukkeetti wanta jiru nuufaa xumuru. Ammas immoo torban lama jedhu torban lamaan kana waa biraadha. Amma immoo asfaraarraan isaanii immoo waa biraadha bakka. Amma mucaan inni haasa'uuf ka'eef inni irra jiru kun asfaraarraan isaanii waa biraadha bakka. Ilma dhiiraa taatanii si jammir akkamitti ilma dhiiraa asfaraarratu maal taataniittu siruma itti yaadaa malee dhiiroo ijoolleen keenya rakkoon akkasii baay'ee hamaadha. Gochaa akkasii gochuun qabdani siruma sinii galee. Mubaarik maaliif addaan kutte? Isa sila ufte silkiin irraa fuudheetu akkasii faana naasofne gaafa godhu waan godhamee silki kotti laayetaniin ijoolleen jiru silki kotti laayetaniin dhiiseen taa'ee jechaadha. Akkatti naasofu silkiin irraa fuudheetu wanti muudii terbuusee waan godhamee zimjeen taa'ee jechaadha. Eenyu namarraatu sirraa fuudhee bilbila? No, mucaa isa irra keessa taa'u sagala irraa keessa taa'u. Nexus jechuudha. Okay. 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 Yooti waa tokko dubbatte immoo kan isaan haasa'an konistiraashiniin si geessa bakka poolisiin hin jirre si geessa bakka waayifaan hin jirre si geessa bakka dhattee si qaayii waggaa lama argituutti si geessa jedhanii akkanatti nu dulchu. Soba kun asin jira. Sobiin maaf sobdaa Paawulos? Nafsa tuwiti qabadhu tara tara haasaa rootaa Gaafa babu sitti nima ani. Nexus miutii qabadhuuti haa dubbatu. Silkii koo cufuuf jedha al tokko na dhagaas. Silkiin keen cufu homaa Nexus dhiisee. Mucaan mana wajjin ture jira maali ijoolleen isaas jiru kaampii Paawulos biras deemuu nan danda'a silkiin koo cufaa jira. Innaa sobiin jechuu barbaadeen asin jira. Loli waan asabuun qabu yoo barbaade si bukkeenuufa si bukkeenuufa. Kottooti bakkeetti jira kottooti maali silkii kanneen sarkaa fuudhee kwaan. Kenna miutii qabachiisi. Bakkichatti waayifaa kutuun hojjetu bakka ammatti jirtutti waayifaan kun hojjetu waan ta'eef silkiin irraan fuunee ammatti. Inna wanti jiru kana fakkaata walumaa gala jechaadha. Ammas immoo yaa'u sanbatoonni waan odeeffate sinitti haasa'u jarri kun ammas wanta furmaata nuu kennan tokkoyyuu hin qaban waa tokkoyyuu jechaadha. Isa ammaa sanbatootiin viidiyoo waraaba jechuudha. Nama sanbatoo viidiyoo waraaba sanbatoo wanti kun si adabsiisa jedheetu sanbatoon ofirraa qabee jechaadha. Viidiyoo nu waraaba jechaadha bakkeettamu. Eenyu Nexus sanatu viidiyoo waraaba? Lolii sanadhaaf viidiyoo kan waraabu Paawulos. Maali? Birrii amma kana kennee jedheetu unuti waan nechaa jechuudha. Namarraa mee dubbaddooti namarraa haa ta'u namarraa maal sila si waamaa turre eessa turte maa? Sitti iyyaa turre erga silaa asuma jala teessee nu dhaggeeffachaa turte. Burtee galchime. Akkam jirtu nagaa keessanii? Naguma baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdanii ijoollee kanatti sheer gochaa ture bara immoo daatarran turre daarichatti bilbilaan seene bara reefa nu galagala. Ekkoo mube sitti meen dadhabe bar dubbaddoon naannoo achumaan biizii taate natti fakkaateetis. Ayyee deebiira amma obboleessa keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde Mubaarik. Akkam jirta? Nagaa akkam? Ayyee nagaa koota alhamdulillah. Anaaf si viidiyoo baanu? Viidiyoo bahuuf naan mijatu. Maal jettee? Viidiyoo bahuuf naan mijatu Mubaarik. Ishi ga viidiyoon si mijanne ishi. Viidiyoo bayan si naasa'a waan si gaafadhu tokko lama. An poolisii miti obboleessa keetii adda jaarsummaa kee dubbataa jirra bor immoo ati kan kana dubbachuu dandeessa waan ta'eef dabareedha waa'een Dubaay kuni nama harkaa mucaachuun hin oolu. Rasa kita nak kefada. Ijoollee warra kudhanii naa gadi gaditu. Ijoollee warri kudhanii jiru mubee. Jira kunoo Paawulos isa jedhamudha. Okay, leeloo meerre leeloo sun barbaanna maa leeloo? Lolaan hin bahe inni hin bahe mucaan dubbatennaan. Leeloo obboleessa keenya kan leeloo akkasumas leeloo deebi'aa fayyaa dubbii balleessanii na eeddani. Ammuma waa dawwalachuu dhaqe. Leeloo holluu gali maaliif siif gaariidha wanti kuni siif illee ragaa ta'a. Obboleessa keenya leeloo daagachaa leeloo Lakko hin bahe bar mubee lakkoofsa tokko barreessi meemee. Kana damoonni qahiid kan jedhudha maal lakkoofsa tokko leeloo loelloo isa Nexus isa jedhu mucaa amma. NX Nexus kan jedhu.
Tokko obboleessa keenya ijoolleen warri Paawulos nuti qabadhaa dhaggeeffadhaa waan hin gaafadhu nuti dhaggeeffadhaa gurra keessa as kennaa aradhaati gurra keessa as kennaa nuti qabadhu namarra nuti qabadhaatu Temanyanin, halo. yoo wajjina Paawulos dhagaha gaaffiin Irratti qabeeramee dubbatu mube. Miutii qabadhu Paawulos taraa keessanitti eegdanii dubbattu miutii qabadhu Dhageeta. Obboleessa keenya namarraa magana gaafnuftee siwaamnee jenna sheekuu godhanii galtoomii ijoolleen kun ijoollee ollaa keetiiti ana caalaa obbolaa keetii rakkoon jaraa rakkoo keetii rakkoon kee rakkoo jaraati maali ijoollee kana yeroo biyyaa fiddu ijoollee kana yeroo biyyarraa fiddu karabbi si argu yookiin immoo waaqayyo kasi argu hojii maalii hojjettu jettee fidde gara biyya kana Mubarak ani gaafan ijoollee kana fide paakingii fi mana aannanii mana saamunaa waan akkasii ture beekte ufanii jalqabanii ture hojii sana. Ilaame maqaan keenya inni wal barra. Maqaan kun namarraadha. Namarraa koo wallaahi si salphisuuf yookiin immoo seentaraachuu miti. In dhufanii mana kennaati sheer natti godhamnaan fiigaan dhufe ndoom geemoo qabatee jira. As butee moo jedhee inni suma dhugumaachu geema jedhee tan fiigaa dhufe booddee dubbii biraadha jedhama. Itti dhufne hundi keenya iyyuu malee namni kun 2,400 dubbii barbaacha dhufne itti dhufe hundinuu. Kanaaf afaanuma Oromootiin asumatti haasofnee finna malee bakka biraattiin darbuu jennee qabne taa'aa jira. Ijoollee kana yeroo fiddu mana aannanii, mana saamunaa, mana maalii sagaleen jalaas hin jira waan ta'eef WhatsApp irraa kan isheen nutti godhan. Mana aannanii, mana saamunaa, mana maalii hojjettu jettee fidde miti. Mubarak ufanii jammaranii hojii sanallee beekte naannoo akkas torbee 2-3 waan akkasii waan hojjetan natti fakkaata manuma aannanii mana saamunaa jedhamu kana. Mana saamunaa. Mana saamunaa mana aannanii paakingii ma walumaa gala beekte bakki hojii suni ani isaanuma afaan Oromoo abbaa qabeenya afaan haasee bakka hojii sanaallee seenee keessaa waan jirullee adda baasee ilaaleen beeku. Warra abbaa qabeenya afaan haasee waan jiru haasee xumuree viizaa xumuree ijoollee kana jechuudha akka hin taanettis bakka fiikos aarsaa jiru kaffalee fidee asiin ga'ee mucaatti immoo kenneera beekte jaratti. Waa'ee viizaa isaanii immoo mucaa afaanallee naasofna rakkooma waan tokko waan mudachaa deemeen malee viizaan akka hojjetamus nan amana beekte. Mana aannanii keessatti fitu galchi immoo jaratu galchi. Jarattan kenne baran jara jechuun viizaan kan isaaniiti isaanittan kenne malee mana aannanii isa maal isaa keessa paakingii mana aannaniiti. Paakingii gaafadhee keetan dubbadhu nan stop siin jedha dubbatta. Amma stoppii dhuman dubbanna. Waan adda baafannu qabna laafi. Nama danu boonaa as keesseera kan dura biyya kana jiru waa'ee biyya kanaas hin beekaa na dhaaba. Ijoollee kana mana saamunaa ijoollee yeroo timtu namichatu sitti bee moo ofii biyya. Galatoon. Nexus kottu gali. NX leeloo kottu gali. Eshi. Akkam boona biraatti dabarsitee kennitu tinteettaa ijoollee kana kunuun Nexus. Thank you. Akkam boona biraatti dabarsitee kennitu. Mubarak nama gaafan ijoollee kaampaanii kan kono jechiisaare kaampaanii ofiin qabaati kan koo keessan hojjechiisaare Mubarak sanas kana kaampaanii keessa hojjetu miti akkanan jedhicha akka dabarsitee kaampaanii kan biraatti kennitu dubbiin jedhe malee kaampaanii qabaa Mubarak yani kaampaanii kontiraata uftuu yoo uftaan meedikaala galtu ashaaraa galtu jee jara faanas akkasitti naase beekte yeroo jalqabaaf garuu amma adeemsa keessa rakkoo waan tokko mudachaa jiru malee waan ijoollee kan biteetti jedhamu kaampaanii dhabuu kee bare nuti qabadhu waan tokko ijoollee Paawulos jara faana walii galatti malee ofii kos kaampaanii fidee yookaan kaampaanii kan koo keessa waan yankoo keessa waan hojjetan qaba sheer godha waan hojjechiisu illee hin qabu next NX leeloo Lelo, brother, ijoollee akka walii galtee keenyaattis Mubarak akka walii galtee keenyaattis namarraa miyuutii godhadhu kaati namarraa miyuutii godhadhu inaasota yeroo gaafatamtu Nexus Lelo yeroo ijoollee kana sitti fidu hojii aannanii hojii saamunaa hojii maalii amma ni jedhu kana ati tinteessaa isatti
Namarratti moo? Namarratti hojii saamunaati, hojii aannaniiti, hojii maaliiti jettee timtettaati. Aannan hin jiru garuu saamunaa shagoo hojjechaa turan ijoolleen. Ammas jira amma ammaatti hojiin. Saamunaa shaguun jira. Amma ammaatti jira. Okay. Kun oddoo bultii isaanii dudduubadha hojiin kan jiru. Paulos dubbadha. Paulos nuti rakaa leelona taa'u. Jabaannee gabaabsina. I think networking isaanii sirrii miti beektamu be Paulos faa kun. Miutii irraa kaafadhaa mee Paulos? Miutii isin ergeera miutii irraa kaafadhaa tuqaal tokko bannaa taatu. Abdii kan jedhamu suni qoya isa innis biruma jira yoo ta'u baate isa warra kana gadi buusne isaanii hin galchina. Meerre abdiin achi jira miti? Paulos bineeltan torba barreeffadhaa. Isa tokko barreeffachaa jira kenna abdii gashiiti Phaawulosiin gadi buusi. Bilis rakkisuus. Yeroo takka burtee qoya okay. Illee yaadan qaba beektaa. Ijinu jaan kunooti. Abdii fufaati immoo maal seeru? Okay. Abdii akkam jirta? Abdii. Qoya inseenne mubee. Ana biratti museenera ajaa'iba boo. Mee koppi linkii godhaa mee mana? Koppi linkii godhaa jennaan hin nagaanu. Dhimmuma kana finne kana booddee. Waan gurgursituu isaa bakka sagalee balleessaa. Reef seeni nagaratti kun. Ooyee nagaa keessanii jirtu. Akkam jirta nagaa keetii? Ilaamee. Abdii. Ooyee. Bilbila namni qabu jira simbiraa. Bilbila daareektii namni nu biraa qabu hin jiru hin qabnu. Hundi keessan iyyuu moo? Okay, akka gootu gaaffii lama tokko si gaafadha shi. Abdii. Abdii seeraan dubbaddu ka seeraan dubbaddu achi bahiiti. Motorkiidha. Abdii ijoolleedhaan calluma jedhaa jedhiin wacinaa jedhii al tokko. Abdii wacinaa warri abdii bira jirtan ibliisi wacinaa. Abdii. Abdii. Yoo. Yeroo dhuftan saamunaa waan nanagaa jedhameera. Hojii saamunaa galtaniitu moo hin galle? Hojii saamunaa shaguu galtaniitu moo hin galle? Meedikaala hin galle nuti firum hin galle. Saamunaa hojii saamunaa shaguu galtaniitu moo hin galle? Hojii saamunaa torban tokko bichaa hojjenne. Isin toofi deebee moo jaratu fin baas? Jaratu isin baase moo isintu deebee? Hojii saamunaa sanarraa abdii isin toofi hin bahe moo jaratu fin baase? Lubbuu haadha gamaa Akka jarri isin baasan Reshi leeloo Indagaa miti? Nagama hojii saamunaa sanarraa isin toofi hin bahe moo jaratu isin baase? Inagaama mu beema dubbadhu? Ela nuti erga dhufneeti ji'a lama garuu ji'a lama keessatti hojii nuti saamunaa shaguu galle guyyaa 16 isayyuu kadhaa meeqaatiin jechuudha. Torbee tokko keessa yoo hojjenne uumammoo torbee saxaanu keessatti guyyaa lama hojjenne ji'a lama keessatti guyyaa 16 qofa hojjenne. Hojii saamunaa sana jechuudha erga dhufneeti ijoollee torbee 3 erga taa'anii booddee. Hojii saamunaa eenyu sin galchee eenyu sin baase? Hojii saamunaa sana jechuudha. Kan nu galchee loliidha jalqabuma fi mucaa masila sirra ture jechuudha. Loliitu nu galchee isuma abbaa kaampaanii jedhee nu galchee booddee immoo yoo guyyaa tokko hojjennee guyyaa 3-4 hin jiru hojiin sun manuma oollaa jechuudha. Almost amma bakka ji'a lama miti ufuun keenya ji'a lama gugguuteera. Garuu namni guyyaa 16 darbee hojjete hin jiru nam tokko yoo jechuudha. Guyyaa 16 haayistiin as keessaa namni hojjetee jiru hin jiru hojiin jechuudha. Akkuma dingataa gaafa hojiin argame koottaa galaa jedhu hin deemna deemni hojjenna. Irraan alammoo isumayyuu kaffaltii wanti jiru hin jiru. Wanti tokko meedikaala laannee ashaaraa laannee zimmi jennee akka nam tokkotti ta'aa jira. Akkasuma jechuudha. Yoo maaf akkas nuun gootan jennu hin simbilooknaaf hin tinaa malee afaan isaanii keessaan bu'u. Namarraan immoo jechuudha.
doorsisaa bas faraaraa inni as faraareeru tokko rikoordiin isaa hin jira. Rikoordiin isaa ammas hin ageessisuu dandeenya jechuudha. Bilooksiin goonee sin galchinaa tikkeetti isinii kunneen hin galtu jedhee kan inni haasaa ture tokko jechuudha. Konneekshiniin nu rakkisaa jira gara taasisuu amne malee sagalee isaa sin ageessisuu dandeenya kun amma isa rikeerdi goonee achuma irratti jiru jechuudha. Hin dhaga'ama sagaleen hin dhaga'ama. Akkasittiin kunoo eega ji'a lamaatii saamunaan isaan jedhanii nuti innumti baay'ee galeeru guyyaa 16 keessaa galeera. Irraan ala hojiin saamunaa sun hin jiru. Ammoo hojiin sun dhaabbateera deemtanii konistiraakshini hojjettu nuun jedhanii yeroo darbee Saawudii handaararra nu geessisanii jechuudha asiitiin nu baasanii achiitii hin ta'u jennaan hin hojjennu jennee iyyan meeqa wannee makiinaa sana nu geessaa jiru sana humnaan dhaabsineedha kan nuti deebine jechuudha. Otoo medikaala laatiin otoo ashaaraan laatiin fuudhanii konistiraakshini caafii daangaa Saawudii Arabiyaa nu geessanii jechuudha. Achii deebine ammas immoo aangoo nu dhabnee kunoo har'a mataasaa konistiraakshini Dubaayitti hojjechaa oolleefne jechuudha. Otoo waa tokko wanti jedhee walii galtee tokko hin godhin. Inni isaan mana saamunaa jedhanii waa tokko hin jiru jedhanii nutti maniiru. Mucaanti nu biraa hojjetee illee jira kun erga dhufee ji'a 4 ji'a 2 ol gara ji'a 3 hojjetee amma ammaatii birrii bajaamu akkasumallee ani fudhannee jira. Innumti yoo jechuudha. Inni immoo dura keenya dhufee eega ji'a 4tii birrii bajaabichaa fudhateera. Sagalicha immoo dhaggeeffadhaa kun ol. Akkuma jirtan kanatti itti fufa. Dashee akkuma jirtan kanatti itti fufa. Jala bakka amsa biraan qabu jabaadha. Akkuma jirtan kanatti suura gosa ol baasaa gadis galagashaa olis galagashaa maal akka ta'us ilaaltu. Dashee lafa bichaan si dhiyaama jabaadha. Ela. Kanadha jechuudha sagaleensa waan inni jiru garuu wanti ta'e immoo hin jiru. Gaadhiis dhugaa kana yooti qabadha. Obboleessa koo Lula saamunaan jedhames kana wanta ni adda baafadhee fi gatiin hojjettii biyya kana beekuufaniyyi saamunaa kana ofiin baatammoo jalatu sin baasee jedhee gaafadhe. Siluma yoo hojiin saamunaa isin argitanii fi kan torbee keessaa ofii guyyaa tokko ofii guyyaa lama hojjetamu gatii ta'eef deebi'ee immoo jarri didanii hin baane waadaan galamee fi dhufanii hojii konistiraakshini qabbana qabu jechuudha. Saamunaa shaguu waa shaguu minaamin jedhamanii dhufan ijoolleen kun. Badiin jarri kafalan immoo 350 himataa jiru. Konistiraakshini geeffaman. Ijoolleen kun badii maalii qabu leeloo. Bona mee dubbadhaame. Kuni jechuun doorsifni hin barbaachisu. Ilma namaatiif dhala namaa ta'e namni ol yaaduun murteessaadha. Kana ta'eef maalis haa ta'u kallattii waraqaan isaanii ittiin hojjetamuu qabu. Kallattii mindaan isaanii ittiin kennamuufii qabu. Hin godha yoo ta'e kuni furmaata. Ilma namaa sodaachiftee bakka kanaa si fidaa waraqaa akkana hin jiru biyya kana keessatti. Gocha kanallee immoo irratti hojjetuun gaariidha miti. Yaada isaanii irraa fuudhaa kallattii jiru itti deemna jechaadha. Mindaan isaanii immoo kaffalamu kaampaaniin kamuu eenyulleen fida. Nus naman fidnaa koontiraata yeroo fidde waliigalteedhaan fidda. Ijoollee kana riiskiin isaanii maal ta'uu qaba? Akkam ta'uu qaba? Guyyaa meeqatti dhufanii kaampaanii waan akkanaan haarawan dhagaa jira dubbii akkana. Kaampaaniin kamuu akka fidee nama sani ka hordofee irraa jijjiirsuu qabu malee nama sani ka hordofee ijoollee kanaaf fala furmaata kaa'uu qabu malee baree dhaaddachuu fi badee akka argan dubbachuun gaariidha miti. Rabbi sodaadha garuu as keessatti. Akkuma itti argatuuf beeksisa gootanii viidiyoo namaa waraabdanii u'uu jettanii tabbaa gaara buutanii waa meeqa hojjettan akkasumatti akkuma ofii argattan sanitti sumuun illee ta'u doolcha illee ta'u namarraa faayidaa argatu malee nama fiddu. Eega nama fiddee garuu riiskii nama sanii fudhatuun dirqama. Ijoolleen kun maal beeku? Osoo u'uu jedhanii bira dhaabatanii yaani maal beekan isaan? Namni hordofee waraqaa kana hojjechiisee eenyurraan jijjiiramin eenyuun jijjiiramin eenyuun mindaan hin kaffalamin jedhee hubatuun dirqama isaati. Har'as immoo borus jibbes jaalates yoo dhala kanaaf furmaatan kaa'in osoo ka biyya kanallee galan ta'e
birrii san sumuniin takka burri takka odoo irraa hin cinne kafalaa jechuudha birrii isaa birrii ijoollee kanaa. Sumuniin takka doolcheen takka odoo irraa hin cinne aarsaa isaan kafalan kan ammoo hin kafalaa jechuudha. Kun immoo barbaachisaadha miti. Furmaata isaanii kaayii fi kallattii ta'uun waan uummanni hordofee si dhagaa jiru kan akka yaada gaarii kennitu siin jedha. Mee leeloo gaa furmaanni jira asii bira jira leeloo dubbadhu afaan na qabeen dubbichi. Leeloo dubbadhu. Namarraa mimtiirraa kaasii dubbatadhu. Namarraa dhabneen. Kan namarraa naadhiisaa namarraa naa wajjin fixata. Amma leeloodha kan ijoolleen harka jirtu leeloodha waan ta'eef leeloo gaafataarra leeloo kan jara kanaa irratti deebinuu kennika. Muubee leelloon kamii nekisti isa jedhudha. Yemmasi isa leelloon maqaan kiyya leelloo jee himate waan ta'eef isa miti kaasee haa dubbatu. Yaallash. Anillee yaadan qaba shimma umarratti. Dubbadhu yeroo inni dubbataate. Naqses yookiin leelloo dubbadhu jedhamteettam Naqses. Deebii sarara arganneen booda gara biraatti darbinaa. Kennoo deebisii nagalchi bilbilli koo inni kun cufateera kan biraatiin galaala. Kamiin galta? Kennoo. Qoy yeroo takka dubbina. Masi. Sambee bilbilii galee mana qaqqabee ramee gaafadhu. Dhaggeeffadhaa. Amma gara leeloo nama dhufee dubbatutti obboleessa keenya maqaan kee nama homoo maal jetta? Nagama? Obboleessa koo ati hojiinati jettee ijoollee fidde hojiinati namni dubbii qabu si dhaggeeffata dhugaa walitti himna barcumarraa walii kaama malee dhugaarraa waliin kaamu. Namni rakkoo biratti argasi maaliif beektaa? Namni jarri amananii dhufan si malee isaan waliin beekanu. Dhugaama soba. Ijoolleen kun si amananii dhufan miti. Namarraa. Asaanaa isaa ilmoo namaa ta'e namarraa. Ajandaa. Inni si bira taa'ee si gorsu kuni maaliif waan qajeelaa sin gorsine gaafa tura? Namarraa viidiyoo nuu ba'i. Viidiyoo mba'u Mubaarik. Warri gastii viidiyoo baatanoo ta'e Jauh, video lu baik boleh saya kau namarra. Namarra. Abdi video baik kabajaan Mubarak suama jira. Baik video. Maalif sih mijanni. Boleh lubbu nama kudha meeqaatii fi cee gaajirra boleh saya keenya leelo qoy taayati miyuti qabadhu. Leelo. Eshi. Yoo dubbataa jiraatte miyuti irra jirta leelo. Eshi. Leelo amma ijoolleen waan jarri mata dhookii dhageessee ta'uukiin nageenye. Ijoolleen rakkoo keessa jiru. Rakkoon jarri keessa jiran tokkoffaa hojiin jaraaf itti mamee kafalanii dhufanii hojii saamunaa fi hojii saamunaa sana immoo dhugaa dubbachuudhaaf hojii saamunaa sana hojiin qixxaan hin jiru jedhani. Yoo guyyaa korbe keessa guyyaa tokko guyyaa lama kana dhugaa jiru sitti nima amma. Nutti mee. Embaasiittis wanta hin dubbadde ani namarraanis as jira isaan ijoolleenis akka jirutti kaampii keessa amma ta'anii hundumtuu akkana dhagaa jiran beeka. Kaampii keessa ture amma mana galaan jira. Ani ijoollee hojii baay'ee jira. Weeraawus nun weeraawus manaamin hojii paakingiin jira. Garuu amma kaampaaniin isaan as jeesadii guyyaa 15 guyyaa 16 manaamin hojjetan damooza naan gadhiisneef. Kanaaf amma gaafa inni naa gadhiisuun kan inni ID'n hojjedha. Warri meedikaalaa bishaaraan laanne immoo illaatu jedhee itti meera isaanis afaan Oromoo waan itti meega olii galledhe.
na hubate kan inni itti hime. Ammasitti immoo hojii amma ID fi meedikaala tashaaraa sin barbaadnedha kan isaan hojjechaa jiran. Gaafa isaan ta'an immoo aan accommodation kan kaffalu ana kan nyaataan kennaaf hojjetan malee immoo ani waama beekamu biyya Dubaay ta'e biyya kee anis biyya ormaan jira aan jechuudha. Namarraan biru tokko naan laatan ijoollee filaadde kan accommodation sin kaffalu na wajjinin obaa koodha kan hin kaffalan hin qaban birrii. Ijoolleen immoo kan nan hubatan amma ani kan inni sirraa barbaadu warra TikTok irra jirtanii ijoollee akka bor hojii seenan naa godha. Hojiin kana jalaan tabalaa shaayina jalaan sababa kanaan jechuudha. Akkan embaasiitti dubbaddes antini isaanii nan baasan ID isaanii warra kana Seepteembarii keessa nan baasa warra kaan immoo Oktoobarii keessa nan kennaaf ID isaanii. Kanumaan isiniin jedha naan. Adamma loliin asii irratti jechuudha yaada xiqqoo kan haasuun hundumti iddoo tokko jirra. Nuti hojii wanti nuyi jedhu kun erga ji'a lamaarraati kaasedha kan nuti jedhamne jechuudha. Ture kan nuti akkas jedhamu jammarree ID haadhas meedikaala galtu ashaaraa galtu borsiin gashin istaatiin dhagaamaa jiramini. Lali yeroo isaan dubbatan miyuutii qabadhu akkuma isaan miyuutii qabaniis dhaggeeffatan. Inde? Haasaa abdii. Isa biraayyuu hin geenne qoy. Inni hojii naagan shaari. Kanan jedhaa jiru Laazar. Boona dubbataarta dubbatu. Abdi tufadhaame. Next. Isan gaafii gaafadhaan. Tolees. Kaan kana naa godhaa kun akkana ta'uu qaba hojii dhabbacituun qabu waraqaa isaanii na hojjedhaa fi jedha. Ijoolleen gadi baanii qaba riifti isaanii inni fudhatu.